Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu hordoftoota channelii YouTube Abdul App. Akkaataa risaalaa WhatsApp irraan isiniif ergame osoo isin hin laalin balleeffame aappii tokko malee bilbiluma keessanirraa risaalaan isiniif ergame balleeffame sun maal akka ta'e beekuu dandeessu, dubbisuu dandeessu. Haala salphaa ta'een osoo aappii takka hin fayyadamin risaalaa kana dubbisuu dandeessu. Kan waliin ilaallu ta'a. Obboleeyyan channelii kanaaf haaraa taatan viidiyoo kana daawwataa subscribe gurraachoftee jirtu kana tuquu hin dagatina akkasuma laayikiin sakandii xiqqoo isinitti fudhata laayikii gochuudhaan eegalaa isiniin jecha haala kamiin risaalaa nuuf ergame osoo nuti hin argin balleeffame haala kamiin aappii takka osoo hin fayyadamin dubbisuu dandeenya. Baay'ee salphaadha. Seetingiidhuma keessanirraa waa takka lama qofa sirreeffachuudhaan risaalaa isiniif ergame isinirraa balleeffame waan fedhe haa ta'u imoodhaan, WhatsAppiidhaan, Messengeriidhaan waan bilbila irratti fayyadamtan hunda irratti waan isiniif ergame osoo isin hin laalin isin duraa balleeffame sana dubbisuu dandeessu, ilaaluu dandeessu, maal akka ta'es arguu dandeessu. Kana arguudhaaf yookaan immoo risaalaa isiniif ergame balleeffame san maal akka ta'e beekuudhaaf egaa jalqaba seetingii bilbila keessanii irraa waan isin sirreessuu qabdan takka jira. Seetingii bilbilaa irra seenuudhaan bilbilli Samsungiin Hawaayiin irra caalaan isaa ni dalaga bilbila duraanii yoo ta'een alaa jechuudha. Seetingii bilbilaa irra seenna. Seetingii bilbilaa irra seenuudhaan seetingii tokko lama qofa waliin sirreessinaa jechuudha. Bilbila keessan seetingii irra erga seentanii booda haala kanaan isiniif baasa bilbilli keessan gara gajjallaatti xiqqoo gadi bu'uudhaan sadaffaa irra notification jedhee jira. Notification ka jedhu kanarra seenna. Notification sun seetingii keessa akkuma galtanii jalqaba irratti argattu notification ka jedhu irra tuquun gara fuula duraa deebtu. Notification kanarra yeroo seentan haala kanaan isinii baasa. Wanta akka WhatsApp fi wantoonni adda addaa hundinuu oonii ta'uu qabu. Sanaan booda gara gajjallaa kana advanced setting ka jedhu irra tuqachuun gara fuula duraa deemtu. Advanced setting ka jedhu kanarra tuqne gara fuula ittaanutti darbinaa jechuudha. Settingii tokko lama qofa sirreeffattu. Advanced setting yeroo tuqxanii gara fuula duraa deemtanii kan haala kanaan baasa. Notification history ka jedhu kanarra tuqanna ammallee. Notification history isii jettu kanarra tuqachuudhaan keessa seennaa jechuudha. Notification history kana keessa seenuudhaan oonii godhanna ka oofii jiru oonii godhannaa jechuudha. Yoo duraan oonii ta'e achumatti dhiifna, yoo oofii ta'e garuu oonii goona ni bannaa jechuudha. Kana oonii goona haala kanaan oon ta'ee tahuu qabaa jechuudha. Egaan sanaan booda WhatsApp irraa yeroo meeseejiin diileet isin dura godhame risaalaan adda addaa ergame yoo isin jalaa balleeffame haala salphaa ta'een notification history sana keessa deemnee ilaallaa jechuudha. Meeseejiin ta'e osoo isin hin argin meeseejiin sun ergame isin dura haqame taanan amma akkuma isin argaa jirtan meeseejii adda addaa callisee ofirra barreessaa jira. Meeseejii kana haqee isinitti agarsiisaa jechuudha. Actually yeroo baay'ee yoo irra jiraattan hin baasu osoo isin hin argin ergame balleeffame sana angaruu achumarra dhaabadhee isinitti agarsiisuuf waan ta'eef jechuudha. Meeseejii kana lamaan gidduudhaaf haqeen jira amma gara notification history deemnaa jechuudha. Meeseejii lamaan haqame kana ilaaluudhaaf meeseejii abbaa fedhee haa ta'u ka haqame sana ilaaluudhaaf gara seetingii deemnaa jechuudha. Seetingii bilbilaarra seetingiirra tuqachuudhaan notificationii keessa seenna ammallee seetingii kanarra tuqna. Sanaan booda notifications ka jedhu kun as jira jechuudha. Meeseejii haqame sana ilaaluudhaaf notification ka jedhu kana keessa seenuudhaan gara fuula duraa deemna. Sanaan booda ammallee advanced settingii keessa seenna. Advanced setting kanarra tuqachuun gara fuula duraa adeemtanii advanced setting ka jedhu kanarra tuqannee gara fuula duraa deemuudhaan notification history keessa meeseejicha argannaa jechuudha. Notification history keessa yeroo seentan meeseejiin diileet ta'e guutuun isaa ka WhatsApp mallattoo WhatsAppiitiin ka wanni hundinuu wanni isin bilbila irratti fayyadamaa jirtan wanni meeseejiin gidduudhaa balleeffame marti asitti argattu. Notification xiyyattii kanas gadi tuquudhaan meeseejii barreeffame sana kan ergame haqame sana salphaadhumatti as keessaa dhufnee argannaa jechuudha. Yeroo dhuma tokko qofa oonii gochuudha kan isinirraa eegamu. Yeroo tokko oonii gootu sanaan booda waan ergame osoo isin hin argin isin dura haqame san salphaatti achuma seetingii sana keessa argachuu dandeessu jechuudha. Baay'ee salphaadha. Meeseejiin ta'e ergamee balleeffame taanaan seetingiirra seentu notification ka jedhu irra seentu. Sanaan booda advanced seetingiirra seenuudhaan advanced seetingii keessa kan nuti irra seennu
notification history tuqannaa jechuudha. Notification history ka jedhu yeroo tuwitan meeseejiin ergamee balleeffame ergaan ergamee balleeffame guutuun isaa as keessatti dhufnee argannaa jechuudha. Baay'ee salphaadha. Notificationis gadi tuquudhumaan ergaa ergamee balleeffame guutuu isaa salphaatti as keessaa argachuu dandeenya jechuudha. Aappii tokkoyyuu isin hin barbaachisu. Meeseejiin ergamee balleeffame taanaan eessa deemna? Erga seetingii kana qajeelfannee kaane notification history ruma keessa deemnee argachuu dandeenya jechuudha. Seetingii keessa seenne notification irra advanced setting irra notification history keessa deemnee argachuu dandeenya. Baay'ee salphaadha. Itti fayyadamaa isiniin jecha laayikii sheerii hiriyoota keessaniifis gochuu hin dagatina. Barnoonni keenya har'aas kana fakkaata. Akka isin irraa barattan abdii guddaan qaba. Haga barnoota kutaa itti aanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.